birrii biiliyoona 4 ol saame baankii haakii godhe. Sana booda Filisxeenii fi biyya isaa keessatti harka qalleeyyiif qoodaa ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkuma isin jirtan jaalalaa fi nageenyi si faana raatochaa har'allee waa'ee Hamzaa Bendel tokko haakara addunyaa kanarratti sadarkaa qabatee akkasuma namoota waan si ajaa'ibsiisu baankota yoo xiqqaate birrii miiliyoona 100 ol doolaara beekaa jechuun birrii biyya keenyaa osoo hin ta'in doolaara miiliyoona 100 ol baankota irraa saamuudhaan addunyaa irratti sadarkaa qabate. Akkasuma immoo birrii sanuma maal godhe jechuun keessana. Ummata buqqaa ture Naayijeeriyaa keessatti harka qalleeyyiidhaaf qoodaa ture. Akkasumas immoo ummata Filisxeeniitiifis baay'ee gargaaraa ture. Akkasuma birrii san keessaa parsantiin inni argate yoo xiqqaate parsantii 15 qofaadha. Parsantii 85 ammoo hawaasaaf qoode. Har'amee seenaa kana wajjin ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti ammoo nu faana tura. Warri fuulli keenya kun haaraa isiniif ta'e ammoo subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Maal jedhaa? Waan biraa warroonni chaayinaalii ammoo maatii keenya turtan laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa. Please yaadaa fi muraada keessan koomentii jedhan nu balleessaa. Hanga dhuma viidiyoo keenyaatti ammoo nu faana tura. Let's go. Halkan keessaa bara 2013tti dhuma irratti Hamzaa Bendel jedhamuun haakara Aljeeriyaa maqaa icciitii BX1 jedhamuun beekamu irratti dhiyaate. Waggoota hedduudhaaf namni kun akka gaaddidduutti ture. Qorattoota jala miliqaa ragaa tokko illee osoo hin mul'ise baankota addunyaa irraa mallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu saamaa ture. Dandeettiin isaa guddaan akka nama hin qabamneetti isa taasisee ture. Yeroo hundaa tarkaaffii tokkoon seera caalaa dursaa fakkaataa ture. Garuu guyyaa tokko dogoggorri xiqqaan tokko isa qabsiisuu danda'ee jira. Dogoggorri sun gara appaartimentii xiqqoo tokko Baankok Ingilaanditti argamutti geesse. Garuu gaafiin guddaan haakara addunyaa keessaa tokko waggoota eenyummaa isaa dhokatee ture. Akkamitti dogoggora akkasiitiin hojjetee fi iccitiiwwan akkamii qorattoonni achitti argatan. Hamzaa Bendel bara 1983tti Tilf House Aljeeriyaa keessatti dhalate. Inni barnoota gaarii qabaa ture. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Haawarii Bendel keessatti barate. Kompiitar injinaringii barate. The FBI finally closed in on Hamza Bendelaj, the elusive Algerian. Afaanota 5 sirriitti dubbachuu danda'a. Waa'ee ijoollummaa fi jireenya isaa jalqabaa garuu odeeffannoon baay'een hin jiru ture. Akka odeeffannoon tokko ibsutti erga fuudhee booda daa'ima xiqqoo argateetu. Erga bara 2013tti qabamee booda maatiin isaa gara Ijiptiitti baqatan jedhamee dubbatamaa ture. Yeroo sana Hamzaa Bendel haakara addunyaa irratti barbaadamaa ture keessaa tokko ta'e. Intarneetii irratti maqaa adda addaa qabu ture. Namoonni tokko sheelingii haakar jechuun haakara kolfaa jedhanii waaman. Sababni isaas yeroo baay'ee fuula irratti seeqannaa tasgabbaa'aa qabaa ture. Namni isa ilaaluu yakka saayibarii guddaa hojjechaa jiraachuu isaa tilmaamuun illee baay'ee rakkisaa ture. Garuu fuula gammadaa kana duubaan nama akka sirna yakka kompiitara guddaa ijaaretu ture. Har'a Bendel haakar Raashiyaa yookaan maqaa isaa Alexander Penin jedhamuun waliin hojjechaa ture. Penin maqaa icciitii akka Giroopen yookaan ammoo maqaa biroo fayyadamaa ture. Lamaan isaanii waliin ta'uun seera saayibarii CRM irratti saamicha guddaa keessaa tokko raawwata. Bendel maqaa BX1 maqaa biroo fayyadamuun Penin waliin maalwaaree beekama. Bendel maqaa BX1 fi maqaa biroo fayyadamuun Penin waliin walmaaree beekamaa SpyEye irratti hirmaatee ture. SpyEye maalwarii kompiitara namootaa keessa seenuun odeeffannoowwan baankii hatuuf gargaaraa ture. Maalwaareen kompiitaroota miliyoona hedduu addunyaa irratti miidhuu danda'ee jira. Akkasumas odeeffannoowwan baankiiwwan Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti argaman irraa walitti qabuuf itti fayyadamaa ture jira. Qorannoon akka agarsiisutti lakkoofsi kaardii liqiin irratti ol bahee gara qarshii 200,000 oli. Qarshii Itoophiyaa osoo hin taane gara qarshii doolaaraati. Kaardiin tokko mallaqa hedduu dhabsiisuu danda'a. Kana jechuun hojiin isaanii irraa miidhaan mallaqa dhibbantaa miiliyoona hedduu ol fuudhee jira. SpyEye maalwarii salphaa hin turre. Inni maalwarii duraan beekamaa Zeus jedhamu irraa yaada fudhatee dandeettii isaa fooyyessaa dhufe. Zeus bara 2009 keessatti baankiiwwan onlaayinii irratti haleellaa raawwachuuf beekamaa ture. Maalwaareen kun yeroo namni kompiitara isaa irratti barreessu ilaalaa paaspoortii fi odeeffannoo dhuunfaa qabaachuu danda'a ture. SpyEye immoo tarkaanfii kana caalaa deemee
fuula biroozarii namaa keessatti bakka sobaa uumuu danda'a ture. Namoonni tokko baankii isaa seenuu akka odeeffannoo isaa mirkaneessuuf fakkaatee paaspoortii fi odeeffannoo baankii gaafataa ture. Namni sun garuu waan sobaa ta'uu hin beekne. Odeeffannoo isaa akkasumas haakara immoo odeeffannoo sana argataa sana booda mallaqa akkaawuntii irra jiru dabarsuu danda'a jechuudha. Kan nama ajaa'ibsiisu immoo SPY irraa yeroo tokko baalaansii akkaawuntii sobaa agarsiisuu danda'a ture. Kana jechuun namoonni akkaawuntii isaa saaqame sun yeroo ilaalu mallaqni isaa akkuma jiru fakkaata. Garuu dhugaan isaa mallaqni sun duraanuu hatamee ta'uu danda'a. Yeroo namni sun rakkoo hubatu yeroo baay'ee haakara sun mallaqa isaa fudhatee bakka biraa geesse. Jalqaba irratti SPY fi Zeenuu gidduutti dorgommiin guddaan ture. Faayiniin SPY kan hojjetee ture Zeenuu caalaa fooyya'aa ta'uu isaa agarsiisuuf yaalaa ture. Hatta SPY akka Zeenuunis kileer jedhamee beeksifamullee baay'ee taasifamee ture. Garuu bara 2010tti namoonni lamaan kun waliin hojjechuu jalqaban. SPY fi Zeusuu waliin walitti dhufuun saayibarii cimaa keessatti sodaachisaa ta'e. Haa ta'u malee yeroo booda Beendalii fi Faayiniin gidduutti rakkoon uumamuun jalqabe. Beendal SPY irratti odeeffannoo tokko onlaayinii irratti qooduun waliigaltee isaanii cabsuu isaa. Kunis hariiroo isaanii caalatti diige. Maddii odeeffannoo maalwaaree kana gara saayibarii iCiberii kileeransii irratti biratti babal'achaa dhufe. SPY foormoota icciitii saayibarii CRM irratti gurguramuu ture. Kana jechuun haakara tokko qofa osoo hin taane namoonni hedduun meeshaa kana argachuu fi akka saayibarii raawwachuu danda'a. Garuu yeroo dheeraaf dhokachuu hin danda'amne. Qaamoleen seeraa kabachiisan biyyoota adda addaa waliin ta'uun qorannoo addunyaa irratti geggeessaa turan sochii haakaroota kana onlaayinii fi oflaayinii hordofuu jalqabe. Dhumarratti bara 2013 Hamza Bendel Bangkok Taayilaand keessatti qabame. Yeroo qabamuu SPY nama undercover tokkotti gurguruuf yaalaa ture. Gatiin isaa immoo doolaara 8,500 ture. Qabamuun isaa nama hedduu ajaa'ibsiise. Garuu wanti uummata biratti caalatti beekamaa yeroo harka seeraa seenuu fuula isaa irraa seeqannaa qabaachuu isaati. Kana irraa kan ka'e maqaan The Smiling Hacker jedhamuun caalatti beekame. Waggoota hedduuf seera jalaa miliqee garuu dhumarratti dogoggorrii xiqqaa tokko eenyummaa fi bakka inni jiru qorattootaaf saaxile. Hackerri maqaan isaa BX1 jedhamuun humna Hordoftoota fi kabajamtoota keenya waan hangammaatti dhufaan turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Viidiyoo kana keessaa maal akka hubattan nu barreessaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nuuf tura. Waan biraa nama qaban. Please wallahi subscribing kiyya 50,000 bakka 50 galuu barbaadaa yeroo wallahi 150 barbaadaa ji'a lamaaf. Kanaaf ammoota nu jajjabeessaa warroonni laayikii godhan laayikii godhaa. Bannaati nama aarsta.